Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu nageenyi badhaadha. Ilmaan Oromoo jila addunyaa irratti argamtan nageenyi kabajaa fi jaalala bakka isin jirtanitti sana rakkabu jecha adhallee viidiyoo barnoota qabu kan ajaa'ibaa tokkoon isinii dhufe. Haga xumura viidiyoo kanaatti nafaana bu'a. Seenaa ajaa'ibaadha. Harree fi namichaa jedha. Seenaan guyyaa irraa waa'ee harree fi namichaati. Namicha tokkotu ture. Maatii keessaa qabeenya ni qaba. Haa ta'uutii ammoo beelladaa tokkos hin qabu. Horsiises hin beeku. Waan beelladaa jedhan kana guyyaa takkaatti illee horsiisu. Ergasanii ammoo akkasumatti jiraachaa ture gaaf tokko waa yaada. Beellada tokko horsiisuu qabaa jedhe. Beellada horsiisee bakka itti fayyadamuu qaba jedhee karoora. Kana dura homaa horsiisee hin beeku akka itti horsiisan illee hin agarre irraa homaa quban qabu. Erga yaadaa ture booda amma maal horsiisuu qaba jedheetti harree filate. Harree horsiisuu qaba jedhee harree kana in guddisa jedheetti erga karoorsee booda magaalaa deemee booda harree bitu. Harree xiqqoo buukurruu jedhanii biyya keenyatti naannoo biratti waan jedhan beekanii buukurruu jedhanii harree xiqqoo. Harree xiqqoo ilmoo bitee gale. Erga bitee galee waa yaada. Gooruu ijaara. Gooruun beektanii akka fakkeenya fooqii kanatti lafarraa ol kaasanii ijaaranii ergisanii ammoo gubbaan ammoo banaa qaba jechuudha. Achirratti fakkeenyaaf midhaan fakkeessa eegan lafaa ol kaa'arratti. Erga gooruu ijaaree booda maal godhee harree fuudhee gooruu san keessa kaa'e. Maaliif? Harreen tuni gubbaa kana teettee naannawa kana guutuu argaa haa guddattu, haa barattu. Haga as keessa isin nyaachisee guddisutti isin ammoo naannoo kana guutuu hin baratti yoo baddeellee manatti naa galchu jedhee achi keessa qabe. Magaalaa qaafidha waan ta'eef manni isaanii magaalaa qaccaa irra ergasanii gubbaa san baasee yoo inni kaa'e achumatti nyaata kennuufi jalqabe. Yeroo garii ammoo dhaqaa achumatti ilaala. Bira taa'a. Ergasanii harreeni maal agarra? Magaalaa kan argu jirtu jechuudha. Kaartaa magaalattii sanaa guutuu mataa ishiittaa qabattuufi akkas godhe. Maal yaadee sinniin harreen tun yoo gabbaatee asirraa qanii hojii jalqabde hin baddu oluma deebitee naa galti jechuudhaan achi kaa'ee jechuudha. Ergasanii okaatti haamee nyaachisaa bishaan isii achi obaasaa bifa gaariidhaan qabee harree tana guddise. Harreen tunis guddattee jabaadha. Wadala taate. Harree jabaa ka ammallee waa baachuu danda'uu fi ka ammallee diinallee ofirraa deebisuu danda'u haga tokko taate jechuudha. Amma harreen kiyya kun jabaatee maal godhuu qabaa jedhee yaada. Harreen kiyya kun erga jabaatee uf argee uf baree booda bakka inni jiru san irraa gabbuuseeti lafatti itti fayyadamuu qabaa jedhe. Maarree beellada tokko wanti horattuuf itti fayyadamuudhaaf mitiiree. Hayyee harree kanatti fayyadamee bu'aa isaarraa argachuu qabaa jedhe karoorse. Erga karoorsee booda itti ol bahe. Gubbaa baheeti harree buusuuf dhaqe. Yoo inni dhaqee hiikee gubbaa gabbuusu ta'e harreen hin jirtu. Bu'uudhi. Harreen gubbama kana gabbuudhi. Hin harkise, hin didde. Kootu buu jedhee hin didde harreen bu'u. Harkisuu jalqabe amma namaa wal gargaaree. Harreen luka isiitii ka ijaarame lafti isii jalli mukaan waan ta'eef luka isii muka dirattee bu'u didde. Harkisee dadhabee jennaani aaree biraa gabbu'e. Aaree biraa gabbu'ee harreen illee dallane. Akkamitti gubbaa kana naqaanii gubbaa kana akkamitti maaltu ganna buusu jetteeti maal godhu jedhamu muka kana lukaan dhiitu jalqabe. Osoma muka kana lukaan dhiitu muka cabsitu jalaa. Muka cabsinaani gooruun ittiin jirti. Harreen lafa dhoofti gooruu irra garagara. Harreen hin duutu. Namichi gooruun keessaan gaccabdee miree wannaan beektanii keessa ijaaranii. Gooruun sun keessaan gaccabdee jennaani harka dhagahee harreen kiyya yaada jijjiirtee gabbuute jedheeti yoo inni dhaqu harree isaa duute. Yoo inni ilaalu hin dubbatu hin socho'u hafuurri hin jiru. Asii achi gara gargachee ilaalee yaa bada harree kiyya. Si'ii miti anatu badii qaba. Maaliif jennaani bakki siin malu silaa dura bakkuma tamma jirtu kana gubbaa irratti si baasuun dogongora kiyyaa jedha. Maal irraa baradhe waan kanarraa beektan? Wanta wayii iddoo isaa malee kaa'uun gatii si kafachiisa akkasumas rakkoo si seensisaa jechuudha. Harreen tun osoo lafa guddattee osoo lafatti nyaattee lafa dhugdee lafa barattee jiraattee qanii inni dhaqee achi fuudhuuf ta'e gadi bu'uun diddu jechuudha. Wantoota hedduu harkumaan kennee kaanii booda walii irratti qaaraa harkaan dhabanii booddeen isaa nama gubaa jettu Oromoo yommuu. Wantoota wayii
fuutee ofuma sadarkaa wayitti kennite sadarkaa wayirra kee. Guyyaa sadarkaa isa irratti geette immoo sadarkaa san si fakkaattu kootu irraa bu'ii qaneeti jetteenoo hin bu'uu jechuudha. Namichi kun harree tana maal godhe harkaan fuudhee gubbaa san kaa'e. Erga inni fuudhee bakka san kaa'eeoo harreen iddoo qabatteeyyuu aansi'uun beeku jetteen jechuudha. Wantoonni hedduu akkana jireenya keessa nama mudatu. Kallattii fi alkallattiin illee. Haa ta'uti an ammoo asirra maal barate. Wanta kamiinuu iddoo isaa malee kaa'uun dogongora akka ta'e barate. Wanta kamiinuu iddoo isaa malee qanii keette wanti sun miidhaa booddeen isaa rakkoodha jechuudha. Harreen tun osoo bakki isiin kaa'amte sun bakka isii fe'eef hin jedhe namichi naqu. Maal godhu isii buusuuf hin naqu. Maaliif iddoma isii jechuun waan beeku. Namichi yeroo dhagutti iddoon isii achi akka hin taane waan beekuuf gara iddoo isiitti fidu. Harreen ammoo iddoo jirtu san iddoo isiiti. Iddoma jirtu san iddoo itti fakkaata. Kanaafuu iddoon kiyya asuma jettee bu'uu diddiirti. Kanaaf ergasanii booda maal taate dallanteeyyuu akkamitti bakka kanaa kanarraa na fudhanii gadi na deebisan jechuudhaan loltu. Dallanteeti ergasanii gooruuf hin cabsite lubbuu isii baate. Namichi as keessatti waa lama dha. Ifaajee dadhabbii sa'aatii isaatii fi akkasuma harreelee dhadhii nyaachisee obaasee guddisee harree kana sadarkaa sana hin jiru. Adda harreen duutee dhiinye. Harreen sababii ittiin duute sababa iddoo isii malee argamu. Iddoo malee akka isa kaa'e maali? Namicha jechuudha. Asirraa wanti isin barachuu qabdan tokkoffaa wanta tokko yeroo keessan iddoo isaa ilaaltanii iddoo isaa kaa'u. Iddoo isaa kaa'u. Miira keessa seentanii yookaan waan jaalataniif qofa bakka biraan kaa'ina. Fakkeenyaaf nama waan jaalatuuf qofa iddoo isaa bira dabarsitee iddoo biraan kaa'ina. Guyyaatti iddoo isaatti deebisuuf jettee harkaaf qofa jechuudha. Sillee miidhee. Akkasuma waan biraas waan kaminuu haa ta'u iddoo isaatiin maalitti wanti taa'e booddeen isaa rakkoodha jechuudha. Kana beekuu qabda. San maleellee yoo ammoo namni iddoo wayii si kaa'e iddoon tun iddoo tiyyaa waan jettu beeku. Harreen qanii jalqaba bakka san kaa'an iddoon tun iddoo anaaf kennamtee yeroo hunda bakka kana taa'u moo iddoo itti dhufee irraa ka'u jettee osoo beektee qanii ka'iyyan inni ka'a yookaan duraa achi hin ta'etti. Maaliif boruu akka achi kaatu hin beekti waan ta'eef achi taa'ee achi ka'uu irra lakki duruma bakka kee kan taa'u jechuudha. Wanti harree sanii jalqaba achi kaa'e iddoo isii wallaala. Harreen iddoo ofii hin beekne jechuudha. Erga sanii ammoo itti dhufanii gara bakka kan kee deebiin bakki kun bakka keetii miti ati bakka kan kee malee jirtaa guyyaa jedhanii illee wanti isiin ammoo diddeef maali bakkuma san bakka ofii keetii jechuudha. Kun maalidha? Dogongora. Bakka katiin jiru bakka jirtu hunda bakka hakkeensiin. Wanti argatetti hunda bakkuma hakkeensiin. Wanti sii kennan hunda waan hakkeensiin. Wantoonni tokko jireenya keessatti namoonni tokko maqaa tokko kan si kennuuf maqaa waan si jaallatuuf. Namoonni tokko maqaa tokko waan si kennuuf waan si jibbuuf. Namoonni tokko maqaa tokko waan si kennuuf waan si beekuuf. Namoonni tokko barcuma iddoo tokko wanti si kennuuf waan waa'ee kan kee beekuuf. Namoonni tokko wanti iddoo si kennuuf waan kabaja si qabuuf. Namoonni tokko ammoo iddoo tokko wanti si kennuuf waan waa'ee kan kee hin beekneef jechuudha. Ati iddoon sii kenname sun iddoo kan kee ta'uu akkamiin beektu? Ani iddoo kanaan malaa ka jedhu jalqaba gaafii gaafachuu qabdu. Yoo iddoo sun si fakkaanne iddoo san durumaa hin taa'in. Yoo iddoon sun iddoo siif gadi taate akka diinni keessi qopheesse beekuu qabda. Yoo iddoon sun iddoo kan keessi iddoo sii olii taate ammoo akka namni waa'ee kan kee hin beekne bakka san sii qopheesse beekuu qabda jechuudha. Namni iddoo si fakkaatu siif kennu hoo nama si beekuu fi eenyummaa kan keetti ta'uu beektee itti jiraachuu qabda jechuudha. Wantoonni tokko wanti nuti arraan tana dalan booda aarsaa guddaa nu kafalchiisa. Keessattuu wantoonni nuti osoo waa'ee isaa hin beekin goonu booda qanii waa'ee isaa baran akka numiin irraa baradhan iddoo kana. Isinoo maal irraa baradhan? Wantoonni tokko osoo hin beekin yoo gootu guyyaa waa'ee isaa barte immoo si miiti jechuudha. Kan asumaan ammoo obboleewwan keenya warroonni viidiyoon kun isinitti tole hiriyoota isiniif share godha. Mana kanaaf haarawoo taatan sabiskiraayibii godha. Viidiyoo kana yoo jaallattan laayikii godha. Yaada yoo qabaattan karaa koomentii na beeksisa.
أنا مو سينا سنبرسس أكسب سنفيد وفي وايس نرف رتن يروخمو ساعات همتو سنبران ننجز إن شاء الله سيدي سمو حاجة ننتي نجذبيسا حاجة فيديو برات ولد دي بنتي نجاها ناترا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته